obboleewwan akkam jirtu warri Facebookii welcome nama 80 nama 90 wayitu nu laalaa jira amma seenne hundumti keessan taaptaapiin qabuunni kuni dhimma qabna dhimmaaf seenne namni hundi keessan mee share godhaa hundi keessan yaa Nasru kanaafin seenne galatoomi mee hundumti keessan share godhaa galatooma nu irraanfattanii tu live baay'ee seenaan jiru kanaani TikTok taratee jira ummanni mee hundumti keessanii video kun nama baay'ee bira akka qabuuf alkaniin kanan seena dhimmaa fi live TikTok mana nama turree dhimmaa fi moos dhufne keessummaan qaba galatooma ulfaadha guma ummata yisiif taame atis galatooma bagana kan dhuftan nama dhibbaaf 40 wayitu natti mul'ata mee hundumti keessan share godhaa hundi keessanii siniin jedhe galatooma warri dhuftanii bagana kan dhuftanii akkamii jabaattu warri TikTok warri Facebook kuni qulqulluudha yeroon siniin jedhu arrabni baay'ee hin jiru asii blockii ol galchuun hin jiru moderatoriin yookiin bakka jechoonni garaagaraa jechoonni hin taane hin jiru Facebookiin bakka kabajaati baga dhuftan nama tarii waan irraa turreef nama baay'ee argachuu dhiisuu dandeenya amma garuu as jirra gaa waan isinitti agarsiisu tokkoon qaba waan sana sin laaltu sheerii goote yeroo sana jechuudha amma garuu nama 190 jira mee namni 190 kun sheerii gootaniittu mee kana natti himaa deeqaa lama sinii kenna sheerii godhaa al tokko silkii kan eenyu fayyadamu anke duwwaa kan itti fayyadamu tokko naa kenna galatooma nama 210 tu jirtu ati maaf gurraachofte maalan godha gaashii jireenyuma biyyaatu nu gurraachesse galatooma warras jirtanu galatooma thank you ulfaadhaa warri share gootan galatooma kabajama dhimma qabna dhimma wayii rakkannee tas dhufne maaliif akka dhufne isinitti himna TikTokiin qabanii TikTokiin na jalaa adabame wayii yaada qor akkam mee nama meeqa akka share godhe cheekii gochuu fedhe nama 37 qofatu share godhe billa aleek leesh maaliif sharing gootan share godha sirriitti hundumti keessanii galatooma sagaleen koo sirriitti dhagahama miti galatooma WhatsAppiin kee lakkoofsa kasagamiin jira video sana kenni meel tokko galatooma ulfaadhaa waan isin agarsiisuun qaba video sana baniinaa kenni taaptaapiin godhina taaptaapiis qaba barkuun shee diimtuu sanatti bubuu dandeessu onne videocha baniinaa kenni galatooma welcome Moaz Junaid galatooma warri dhuftan warri share gootan amma share gootanii booda balleessuu dandeessu rakkoon qabu garuutu amma share gootan immoo na fayyadaan ma akkam ture akka aqilii wayiiti okay video kan lalame galatooma ulfaadhaa dhimma jabduu tokko nu mudate dhimma kanaafas jirra mee haa dhufanu isaan irraa fudhanna yaada kottaa mee abbabba kottaa na bira ta'a kottaa galatooma hordofame asgora baba tahan ber as Hai dat kam ni sih gua tahu. Hai. Abshira. Almogo ala.
Maal jedhu gaafadhii ko. Ajaajila jibbuu ajaala qaqqabe ajaala nyaadde ajaala nyaadde ilmadhii ko Awatin ya del matiku. Abbaan kun waan akka isaan ta'an isiniif hima. Mee hundumti keessan sheerii godhaa nama baay'ee baranuu qaqqabsiisa. Abbaan kun nama ganna 70 siqudha. Umurii kanaan halkaniin deemanii kan isaan na bira dhufan waan akka isaan rakkatan isiniif hima. Hundumti keessan sheerii godhaa nama baay'ee baranaa qaqqabsiisaa filis. Abbaan kun umurii kanaan akkas bo'uun isaanii sababa maalii akka ta'e sirriitti isinitti hima. Mee sheerii godhaa sirriitti namatti na daddabarsaa. Tiktookiin koo waan adabameef ana siin dhufe galatooma ulfaadhaa. Viidiyoo isaa salta kusin agarsiisa. Mee sheerii godhaa filis namatti. Lala. Agartanii maaf bo'anii ilmoo isaaniitu haala kanaan jechuudha dallaalli qabdee itti taphatti yamanii keessatti ilaala Liibiyaatti ilaala. Mboyna abshira obsa ilaa obboleewwan nama abbaa qabdan abbaatti garaan jabaatu har'a kan abbaa kana kanatti boossise ilmoo isaanii shiftaan Mboyna abshira Liibiyaatti qabdee akkas bo'aa jiru abbaan kun halkaniin deemanii dedoorraa ka'anii manchoodha moo didoodha dedoorraa ka'anii na bira dhufan halkaniin jechuudha. Kanaafuu obboleewwan na dhaggeeffadhaa sheer olii godhaa billaa aleeku waan dandeessan hirmaattanii mucaa kana baasna. Maqaan isaa eenyunne? Amadi Amadoodha. Amadi eenyu? Amadi Baagolame. Maal isiniin jedhan nama? Maal jedhan? Nama akka dhaga'uuf jarri dallaalli yeroo qabanu maal jedhan nama 580 sin dhaggeeffataa jira akka isaan sin gargaaranu. Ajjeemna roogii birrii 6,000 6,600 50 kana fiddu malee asin baamnu jedhanii 6,600 50 kana fiddee gaanaan si baasa malee hin baamnu jedhanii akkana garafanii akkana ajjeesaa jedhanii ani immoo jaarsaa biidoon qabu farankaa afrikaan qabu ilmoo gootii laatuutti hin qabu akkanaan bakkee adii cabte jennaan bakkee adii hafte jennaan barbaacha kanaa dhufe jireenyi kee jirimuun kee barbaachee haala galbiin guddaan si haa barbaadu naan du'e malee na dubbatan miti abbattii koo. Asirraa booyina. 650 sin gaafatanii? 650. Amma erga qabame sin jalaa? Hatta ji'a 10 maal ba'a.
obboleewwan ji'a tokkoo fi guyyaa 14 dhimma tumama akkama viidiyoo irratti agartanitti namni abbaa qabdan yoo gargaaruu dadhabdan illee sheerii godhaatii namoonni biraa akka gargaaran nama biraa bira nu qaqqabsiisa. Akkaawuntii bannee fi jirra maqaa isaaniitiin waan dandeessan adaraa hirmaadhaa. Viidiyoo hojjennee somaa cabuu dide kanaafan laayivii kana galuu murteesse abbaan rabbi siin gaaffise billaa aleek. Gargaara akkaawunticha ofirraa qabu. Isinittan hima koomentii jalattis barreessaa footoos kaafadhaa waan dandeessan na gargaaraan yaadudha. Galatooma ulfaadhaa. Mee hundumti keessan sheerii godhaa. Hunda sirra jirtan sheerii godhaa. Ummata warri na dhageessan kuni al tokko footoo kaafadhaa. Footoos kaafadhaa kunoo. Sinittan hima koomentiidhaan isin barreessitu. Kaafattanii? Isinittan hima qabadhaa. Barreessaa koomentii jalatti 1,000 64 13 79 torba abbaa Gojjam abbaa Bulguu irra sinii deebi'a 13 79 tokko 67 birrii 10 illee taatu birrii 20 illee taatu waan dandeessan hirmaadhaatii imimmaan abbaa kanaa naa qorsaa. Irra keessatti isiniin barreessaa laayivii xumuru adaraa qabadhaa. Waan dandeessan hirmaadhaa kunoo maqaa isaaniitiin jira kunoo akkaawuntiin footoo kaafachuu warri dandeessan kaafadhaa gargaaraanii. Akkaawuntii siniifan himaa ammas qabadhaa siniifan himaa 1,000 64 13 79 tokko 67 abbaa Gojjam abbaa Bulguu. Meenaa barreessaa koomentii jala toora dhageessan namni iskiriinshuutii gaafatu irra deebi'een himaa 1,000 64 13 79 bakka hin boo'inaa bakka abshira obsa.